Waaqayyo meeqa waaqessita? Tokko. Tokkitti? Lakki? Jechuun egaa yaa'u tokkuma ka jarri Sillaasee sadii jedhama garuu tokkumadha. Sadiin geessee amma immoo? Maal egaa akkanattis nama jechuun yoo gorsallee akkanattis nama antini jechuu osoo hin taane akkuma haaluma gaariitti na gaafata. Ayyaa rakkoon tokko hin jiru. Eeyoodha maqaan kee? Ani moo? Ayi si waama sitti haasa'uudha jedheni. Maqaan kiyya ammaaf haa ta'u. Haa ta'u. Eshi sagalee si bira jiraati xiqqoo ishee irraa fagaadhu yoo si danda'u. Ayyaa. Waaqayyo tokko moo lamatu jira jetteeti kanatti amantu moo sadii jira jettee amante Itiyoo? Ani duraan jechuun hanga ji'a muraasa wayiidha musliiman jechuun ji'a muraasa dura musliiman ture achumaan ijoollee karaa hiriyaa wayiitiin gara kiristaanummaatti deeme. Malee duraan ittiin amantaa musliimaan hordofatan. Musliima turtee duraan? Ajii. Musliimummaa keessaa gara ortodoksii deemte? Akkasi. Ajii. Waan ajaa'ibaatiin jetture. Hayyee warri musliimaa kun maal waaqessu? Rabbi kamaa rabbi tokkicha Allah. Allah tokkicha waaqessu? Allah tokkicha dhiistee itti dabalachuun qabaa jettee hidhatte? Itti dabalachuun qabaa osoo hin taane bakka haaluma hin taane wayitiin achi dhaqe malee itti dabalachuu kan jedhuun hin dhaqne. Okay. Ati maal islaamummaarraa maal jibe qo'e geessa gaaffii biraa boodatti deebina? Islaamummaa keessaa maal dhabdee ortodoksummaa dhatteeti? Ani waa dhabuu mana osoo hin taane akkanumatti bakka ijoolleedhuma wajjin ijoolleen asii wajjin jiraadhu ijoollee musliimaa turanii baay'ee bakka waan hin taane natti godhaniitoo jara biraa dhiisee gara ijoollee kiristaanaa biratti galee guun jedhu bakka haaluma hin jira miti haala jiraatiin akkuma hin taanetti gara sana dhaqe. Yaada kee gadi dhaabigaa. Ati amma islaamadha moo kiristaana? Kiristaana. Kiristaanadha? Maaliif kiristaana taate? Ani jechuun akkatti akkas ta'ee isinitti mee barustaaz ani ijoollee musliimaa wajjin. Duraan musliima turte dhugaama? Wallaahi musliiman ture. Musliima turte. Hayyee quraana qaraateettaa? Amma bicuudhuman qaree malee jarri keenyas baay'ee nan qaraasifne. Quraana qaraateetta moo hin qaraanee siin jedhe? Jechuun bicuu sii qaraa'eera garuu baay'een qaraanee hin jedhe. Hagam qaraate quraana? Wallaahi bicuudha baay'ee miti. Hayyee maal beekta shi quraana keessa bicuma sana? Yaa qulu Allahu haduu wama akkana bicuu as dhiyoo kana malee gara baay'ee sin beeku. Hayyee muslimni Nabi Muhammadiin maal jedhetti amana? Yaa ergamaa Rabbiiti. Ergamaa Rabbiiti? Ergamaa Rabbiiti. Eeshi Yesuusiinoo maal jedhetti amana muslimni? Ergamaa Rabbiiti. Hayyee ammoo maal jettee amantati? Rabbiga. Moo? Rabbi. Yesuus Rabbi ta'uu kiristaana keessatti akka kiristaanummaatti gizeena gaafattan Yesuus Rabbi akka musliimummaatti immoo Yesuus ergamaa Rabbiiti.
Ati maal Muhammad heerumaa jettee achi hidhatte moo? Islaamummaa keessaa amantaa Islaamaa kun dogoggoraa jettee waan dhabdee achi hidhatte qabda moo? Maal barbaacha deemte? Mee yoo dhuguu akka ati deemte inni yoo yaadne gabaabsine maayee. yaa maal heerumni amantaa hanga amantaa darasii nama jijjiirsisu ni jira maal dhiirri muslimummaa keessa hin jiru dhiirriin dhume muslima keessa Lakki maal barbaacha deemteen jedhe maal barbaacha deemte mimee yoo dhuguma deemte ta'ee fi yoo dhuguma duraan islaama turte ta'ee fi waa'ee islaamummaarras baay'ee qorannaa sittiin baay'ee rakkoon tokko hin jiru. Islaamummaan dhugaa miti karaa kanatti dogoggoraa karaan kun sirrii miti lubbuu koo kan na fayyadu karaa isa kanadhaa jettee maal argitee deemte? ani isinitti meetan jira ustaaz akkatti deemee jechuudha ani ijoollee guyyoon biyyarraa dhufu ijoollee muslimaa ijoollee keenya wajjinan jiraachaan ture gizeen immoo ijoollee keenya wajjin jiraadhu waan hin taane bakka anatti gochaa turanii gara birriidhaanis akkas ijoollee wayitiin na argaadhee birrii baay'ee na kaadanii baay'ee waan baay'ee natti godhanii to jennaaniin aaree gara ijoollee kaafiraa gara ijoollee kiristaanaa kana biratti galee gizeen achitti galummoo utuman bakka jara wajjin jiraadhu haaluma jiraa qabadhee kara sanatti deemee jechuudha. Malee islaamummaarraa waa beektee yookaan waa wallaaltee miti. Lakki akkasii miti yaa maatiin koo hunduu namni tokko kiristaanni hin jiru musliimoonni. Faatiyaa qarii meeti faatiyaa qarii. Faatiyaa isin na shakkuu keessan dura waan namni tokko namni keenya yoo rakkina Waa'ee shakkuurra hin jiru waa'ee shakkuurra hin jiru abshir. Waa'ee shakkuurra hin jiru. Eshi bismillaahi qoshi sagalee nasii. Kenna Oro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Haya, gaaffii sitti baay'isuus hin barbaadu. Lukkuun qabu hayyee mee ati islaamummaarra gaaffii qabdu qabda? Lakkiin qabu ani dhaggeeffachuudhumaaf akka bituu qalbiin koo na deebi'eetuma jedhuuf dhaggeeffachuudhumaaf ol seena. Dhaamsuma gabaabduu tokkoon siidhamaanii tokko amantaa islaamaa jechuun amantaa uumamaan namaan madaalamu yookaan ustaaza yookaan hiriyaa kee yookaan nama tokkoon madaalamu miti yoo dhuguma duraan musliiman ture jettuu fi tokkoffaa barnoota amantaarraallee waan quba hin qabnedha akka quba hin qabnes ifa galaadha akkuma ammaa haasaa jirtu tumtu. Lammataa ati islaamummaa jechuun hariiroo ati fi uumaan kee wajjin qabdanii malee uumamaaf uumamni wajjin qabu miti. Hariiroo garbichii fi uumaansa wajjin qabu. Miindaasaa kan itti argattu guyyaa qiyaamaati. Islaamummaa yoo qabaatte kan ittiin milkaa'ina argattu, kan ittiin jireenya argattu, kan ittiin abidda jahannamaa jalaa walaba baatu amantaa islaamaa fi islaamaa qofaadhaaf. Duniyaa kana keessatti duniyaan sii ta'uu mala, sii ta'uu dhiisuu mala, rabbi sii kennuu sin mala, si dhorkachuu sin mala, hiriyaa qabaachuun maltaa, hiriyaa dhabuu sin malta. Madaalliin islaamummaa biyya lafaa kana miti. Sigalee madaalliin islaamummaa islaama taateedhaaf ati rabbis waan tokko hin fayyaddu islaama ta'uu dhaabaddeedhaafis waan miituun qabdu. Islaama taateedhaaf nama wajjiniin jiraattu sana waan fayyaddu hin qabdu. Islaama ta'uu dhabdeedhaaf waan miituus hin qabdu.
yoo qabaatte ofii kee duwwaa fayyadda. Lubbuu kee duwwaadha kanatti fayyadu. Lubbuu keetu abidda jahannamaa jala najaaba. Lubbuu keetu uumama akka keetii waaqessuu jalaa gara uumaa keetii waaqessuutti si geessa. Sigalee namni tokko osoo waan barbaade tahee osoo haga fedhe miidhamee nama dadhabaa akkasaa nama waan tokko ofiisaati gochuu hin dandeenye nama ofiisaati iyyuu uumaa isaa kadhatu uumaa isaa waaqessu nama akkasitti waaqa jedheen sagaduuf. Aslan namni asliitti namni muslima ta'ee jechuudha. Namni asliitti muslimummaa of keessaa qabaate. Sigalee muslimummaan kee yoo duraan turtes tokkoffaa wallaalummaa keessa turte islaamarraa waan beektu ta'uun kee ni mala hin beektus ta'uun kee ni mala yoo utuma beektee iyyuu namni kufriirraa islaamummaarraa gara kufriitti deemu tokko ittiin hin jiru. Namni tokko qajeelfama rabbii keessatti akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala hadiisa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam seera qalaa keessatti dubbatanitti maal jedhu namni tokko amantaa islaamummaa keessa seenee ka'ee amantaa sana jibbee namni keessaa ba'u tokko hin jiru jedha. Namni takka islaamummaa keessa seen islaamummaatu akkana jedhee jibbee namni ba'u tokko ittiin hin jiru. Yookaan silumaa islaamummaa keessa seenne yookaan wallaalummaa qaba yookaan faayidaa wayiitiin bitameeti yookaan waan tokkotti ittiin ta'ee ba'a malee amanticha jibbee qajeelfamicha amantichaa jibbee barnoota amantichaa jibbee namni amantaa islaamaa keessaa ba'u hin jiraatu sama guyyaa qiyamaatti. Sigalee amantaan islaamaa amantaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaatiif akka inni fedhuu fi akka inni isaa tahutti qajeelfama godhee aakhira zamanaa keessa uumedha. Namni tokko osoo nama simitiiti wallaaltuu kana miti namni beekaan akkamii ustaazonni asirraa lallaban akkamii kun osoo laa qaddara Allah Rabbi hin qaddarin malee fakkeenyaaf asii fudha laa mushaahata fil istilaa fakkeenyi hidhakkun qabu osoo isaan kafaranillee islaamummaa kana qajeelfama isaa jibbanii miti abada waan jibbamuuf keessaan qabu islaamummaatu jireenya kee duniyaatiif sii ta'a jireenya kee aakhiraatiif sii ta'a akkatti nyaattu akkatti dhudhu akkatti uffattu akkatti maatii kee wajjin jiraattu akkatti abbaa fi haadha kee wajjin jiraattu akkatti ollaa keetii wajjin jiraattu akkatti qabeenya kee wajjin jiraattu akkatti hiriyaa kee wajjin jiraattu akka hunda keessatti seera mataa isaa qaba. Seera of danda'a qaba. Namni tokko haadha warraa isaa wajjin akkamitti jiraata, ilmoo isaa wajjin akkamittiin jiraata, abbaa fi haadha isaa wajjin akkamittiin jiraata. Seerri Rabbii seera guutuudha, seera jibbamu tokkittiin tokko seera Rabbii kana keessa hin jiru. Namni kam islaamummaa keessa seenee islaamummaa jibbee hin ba'u. Faayidaaf, wallaalummaaf, waan adda addaatiif, waan tarafa adda addaatti yabiicuuna bigharadi min addunyaa. Faayidaa duniyaatti yookaan gurguratee bahuu ni danda'a. Garuu namni kam islaamummaa keessa seenee namni islaamummaa seeraa fi heera isaa jibbee keessaa bahu taasa hin argamnes hin argamus. Tokko kana hubadhu. In takfuruu fa inna Allaha ghaniyyun ankum wa laa yardaa li'ibaadihi al-kufra. Yoo kafartanii jettan Rabbi isinirraa dureessaa. وإن تشكروا يرضاه لكم يو إسا قالتهم فتنمو ربين إسنف جالتا جي ربين سبحانه وتعالى كنافة اللي أمنتا إسلاما كي سابون كي إسلام ما توان تكون الرسو ربي اللي وان تكون الرسو قارو أفو مكيتي ميدمت أفو مكيتي إلي جهنماتيف أف قادمت جهنما أف قادما جرت يودفتي يرو قبابا كيست أف هبتي غرا أوما كي جلقبا سنتين ديبيني قادمامتو أبد جهنما أفي كيتي أف قوتي Rabbi warra akkasiisin godheeniiti. Rabbi of si haa barsiisu, gara isaatti si haa deebisu, wallaalummaa keessaa Rabbi si haa baasu. Amantaan Islaamaa maali ka jedhu hubadhu qoradhu ofii keetillee ni jedhe namaan hin madaalin Islaamummaa. Si galee ati har'a kufuritti deemuun kee nama si miidhe sana miidhuus hin dandeessu kanaan ofuma miite deebitee hinumaa jahannamaaf of kaadhimte wallaahi wabillaa. Kaadhimamtuu jahannamaa taatee jirta yoo har'a of hubattee of mil'attee gara amantaa kee jalqabaatti hin deebi'e yoo kuffaara turtellee yoo aslii masilumaa illee kiristaana illee turte rakkoon tokko hin qabu. Kiristaana miti amanta malee illee warra ta'an yoo turtellee ofuma miite malee waan miite tokko hin qabdu. Rabbirraa waan hir'istuu hin qabdu, Islaamummaarraa waan hir'istuu hin qabdu. Garuu ofitti hir'istee jirta. Kanaaf gara uumaa kee jalqabaatti deebi'i. Jireenyi biyya lafaa gabaabduudha.
jireenyi biyya lafaa as dhihoodha. Har'a jirte malee bor jiraatte kee hin beektu. Amantaa feetee hordofi. La shaahata. Muslima turtee akkas taate yookaan achi turtee achumatti haftee waan barbaadde ta'e isarraa kan haasa'an jiru. Haala ati amma irra jirtu irraan haasa'aa jira. Haala ati amma irra jirtu kufrii keessa jirtu kanaan jahannamaaf qilee jahannamaa sanaaf okkaadhimaa jirta waan ta'eef ati ofii keetii of milladhu qoradhu hubadhu uumaan tokkicha malee hin jiru kan si jiraachisu kan si khallaqe kan si uume kan waan barbaade si godhu rabbiin sana malee hin jiru waan ta'eef gara rabbii sanaatti kottu uumaa akka kee jalaa ba'i waaqa biraarraan ba'i sin jechuu barbaada inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha jira rabbiin subhanahu wa ta'ala quraana boqonnaa lakkoofsa 48 fi akkasuma 116 irratti rabbiin isa bira qabanii waan tokko qindeessuu namaaf hin araramu cubbuu biraa si dhiisuu danda'a rabbiin yoo barbaadde abidda jahannamaa keessatti sin hambisu hamma qadri cubbuu sanaan gubatta sigale garuu rabbiin isa bira qabdee waan biraa waaqessitee jennaan uumama isaa waaqa jettee waaqessitatee nan araarama rabbiirraan argattu hamma waan sanarraa deebitutti hamma waan sanarraa gara isaatti deebitee yeessuutti kanaaf akkasitti hubadhuun siin jechuu barbaada wallaalummaan qilee jahannamaa akkasiin geessiniin siin jechuu barbaada yaa itiyoo Aye, eshi. Galatoma. maal qabda yaa ada maal qabda ammati kufuriin kun sii ta'eera Ta'eera. kufurii immoo Lakki. Yaanni sinna ibsitan hadiisni sinnatti himtan naa ta'eera jechuukooti. Iddiin girgirna dhiifamu. ayyera konta jiru ati amma waaqa tokkicha ta'uu ni amantaani waaqa tokkicha ta'uu ni amantamoo hin amantu Nana mana. Allah tokkicha yookaan rabbi tokkicha ta'uu yookaan waaqayyo tokkicha ta'uu yookaan amlaak aandi mahonuun hin amantamoo hin amantu achi mariyatiin kana wajjin haasaa jirta Lakki intala hojii haasaan jiru intinitu asiin waa. ayyee waaqni tokkicha ta'uu ni amantamoo hin amantu rabbi tokkicha akka ta'e isa malee waaqni biraa akka hin jirre hin amantamoo hin amantu Nana mana. ayyee Iyesuus Kiristoos akka inni ergama rabbii ta'e akka inni ilma Maariyaam ta'e beektamoo hin beektu Beeka. Nabiyyi Muhammad ergama rabbii akka isaan tahan addunyaa maraaf akka ergaman beektamoo hin beektu Beeka. hayyee erga kana beekte ati dogoggora kaleessaa fi rabbiin kee rabbii araaramaati rabbii dhiifama namaaf godhudha ati qaqqabattee dhiifama isa gaafattee jennaan rabbiin abbaa dhiifamaati namni kamiyyuu hin dogoggoraa wallaalummaan dogoggoruun jira hiriyaa badaadhaan dogoggoruun jira sababoota adda addaatiin dogoggoruun ni jira dogoggora kee kaleessaa irraa deebitee sababa dogoggora kee sana uumaa keetii isa waldhabde gara uumaa keetti deebitee araaramtee waan amma beeka jettu kana dhugaa baatee islaamummaa kee amantaa jalqabaa rabbiin irratti si uumetti deebi'u wanti si daangessu maaltu jira Eshi. Bakka ishee gara dhumoo fi gara makootti deebi'een laalee waa hundayyuu dhufeen asiin seena fooloo sin godheera.